namni jaarsa dhabe ilmoollee dhabe akkamata la wallah leesh jechaate akka nama ilmoon jalaa badeeyyuu ta'an jirtu bar zimmattee teessa leesh akka yoomit sodaatiin onnee horadhu jaartuma hajjii haarawaa kana hin agartu akkashiin isa gootu ishiin siirii qabdi ishiin akkasi siiriin qabdu jajjabina qabdi kormittiidha bakka onnee xiqqoo akkashii kana horachuu daa'ima kiyya fideettee namtichuma akkana ciniintee gurra isaan qabdu kunoo namtti malaaxaa isa keessatumaa ooltiti. Assalamu alaikum ashama harkafuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessinaa qaqqabu jeniin jecha waan kun maal qabattee dhuftee jechuu maltanii har'a waan isinii qabadhee dhufe yaa waan haaraallee mi hajjii fi caaltu jechuudha. Naannoon keenya walirraa fagaatu malee biyya tokko keessa jirra jechuudha dhugaa dubbatuudhaa fi garuu wanti guyyuurraan uumamaa jiru waanuma addaati akkuma argaa jirtanidha. Isin fagoo teessanii ilaaltuun immoo bira jirraa dhihootti jirraa biyya takka keessa jirraa jechuuf isiniin jedhee waan sooshaal miidiyaa irra hin bahinis ni jira amma keessa garuu waan hunda isaanillee gabbaasaa jiranii dhugaa dubbatuudhaaf caaltuun asirratti badii guddaa qabdi jechuudha. Caaltuun miskiinummaa numti kun aga yoomitti waa meeqa kasaarte bar mucayyoon kun mana ishii kasaarte dhirsa kasaarte daa'ima kasaarte waa hundammoo caala dhirsichi safee meeshaan ishii sunis badeeyyuu daa'ima ofii jechuun waan xiqqaa miti. Daa'ima kanas yaa badiisaa hunda dhoksitee fi jiraataa turtee akka nama tokko akka niitii cimtuu tokkotti jechuudha. Garuu immoo obsillee daangaa qaba. Kana hunda osoo beektullee ni ta'a jettees ta'an beeku gaanii akka kiyyaatti osoo ta'an ittiin fufu jireenya nama kana faana jireenyuma kana ittiin fufu ilmoo irraa dhaluu mitiiti guyyaa tokko ne wajjin hin bulu dhugaa hajjii jechuudha. Maaliif iyyuu nama hojjetee isiniin laanne nama hojjetee waa isiniin gargaare maal godhii jala deemtanii daa'ima ishii ogguurraa fudhatan sana ciniintee akkana irratti hin duutan daa'ima kiyya ciniinee irra du'a yoo nani du'e malee daa'ima kiyya namatti hin kennu yoo naagamtee yoo dadhabee yoo humna kiyyaa ol ta'e yoon haadha kiyyatti yookiin warra abbaatti kenne isa waliigalteedhaan kun garuu akkamitti daa'ima ishii namni irraa furata inni yitu jedhee gurra qabadhee iyyan cal jetteetuma caaltuun bakka cal jetteetuma taa'u onneen qabdu maal onneen keessa duute eddee daa'ima ofii jechuun barre atiiffaa keessatti akka nama kamiyyuu miti daa'ima keef jecha aarsaa guddaa kaffaltee akkatti rakkattee namticha kana faana hojiin namaa si ajjeeftee faana jiraataa turte sumaaf rabbi beeka nullee warri beeknu numa beekna. Yookiin immoo akkuma dhofkattetti aniin kun amma kakaagu waan siin sooshaal miidiyaa irratti ol baafattaniin malee waan nama nan galchu. Atiin kun ammallee calluma jettee manumaadha sabboontuu teessee maali faayidaan? Maaf ganda seeraa dirqumaan silaa dalagataa jirtaati maallaqa keetiin bakka seeraa deemtee daftee seera ficcisiifattee daa'ima kee hin fudhatin? Maan namaan mucayyo hordoftoota keenya isinillee koomantii keessan akka laalutti daa'imuma ishii fuudhaa fi adaraa maal adaraan ishiin daa'ima miti bar haati ilmoo ishiitiif jabduu ta'uu qabdi jireenya ishiitiif jabduu ta'uu qabdi aga yoomitti namtichi silaa dhalaa tokko lama sadii hin beekti inni fuudhee hari isaan irraa waa tokko kan barattu isaan maaliif deemanii aniin kunoo maaliif ta'a jettee isaanumarraa waan barattu maal ishiin aga yoomiin mugdi caaltuun. Bakka naqa'uu qabdi yaani naqaa jette daa'ima ishii furattee akka dubartii kamiitu namarratti xigganyaa taatee ganaa amma manaadha sabboontuu itti siqxee agateessu atiin kun hojjetattee akkuma nama kaanii beera hunda ni beekta biyya kana keessaati warra fagoo taa'ee nu ilaaluutu nu beekne malee beerri kamuu dalagattee jiraatti mana ishii kireeffattee daa'ima takkitti miti daa'ima 3-4 ka guddifatu jira kophaa jechuudha haati. Abbaan yoo badhaate abbaan kun osoo hojjetee siilaatee isatti akkana littiffette hajjii kanatti isa dhugaa qabda. Maaliifuu si hojjetee siilaata si obaasaa si bashannansiisaa isa haraahaa qabda. Amma garuu ati hojjettee silaa ofii keetii amata meeqa hojjettee mana kanatti farrashtee waa hunda gootee isaanuu si hin taane maal godhee ammallee hajjii jechaa ooltanii hundi keessanuu jechuudha. Abdiis taatu maaliif ati caaltuu kanaa akkuma gargaaraa jirtu gargaartee rabbi si haa gargaaruuti. Atiin kun daa'ima ishii bakka jiru qaxxitaadhaan maa hin geessine yoo beekta ta'e yoo hin beekin immoo calluma jechuudha jabeessuudha jabaadhu barbaaddadhu jechuu dhiiftanii ganaa hajjiin as bilbilee hajjiin achi bilbilee hajjiin akkas godhe hajjiin onnee caaltuu beekee
keessa ishii beekee dadhabbina ishii hunda fixatee jiran fixatee kanaaf amma maallaqa naa hatii jedhee sabboontuu mucayyoo sabiyyii mucayyoo xiqqishoo sabboontuu nuti hundi keenyan beeyna umurii ishii hagam akka ta'e arga ishii ilaaliin ala mucayyoon daa'ima harka isaatiin baatee nama guddise hajjiin kun of haallaa malee waanuma keeriin dalagu hin beekti yoommoo jaalala hajjii qabaatte atillee akkuma dubartii kaanii niitii sana mana keetii baasiiti mana kee taa'e ammallee teesse hin mugiinii daa'ima kee karaatti argattu soqadhu nuti yoo sitti bilbille nurraa hin kaaftu nurraa dheenfite maasii goona reega maasii goona namni yoo nama dhufee waa nama himate namni kun si cinaa dhaabbatee si gargaara aniin kun immoo durarraa si gorseera eega gorsi kun si gorsinee jenneeyyuu immoo walitti deebitanii ilmooyyuu walirraa horattan ammallee ati maqaa hajjiitiin jirtaa jaartii hajjiitii waraqaa adda hin biixxanne yookiin immoo jireenya keessan sirriidhaan hin jiraanne maalii xabna akkasii maalidha kun annama biraatti naaru dhugaa caaltutti aara kan jireenya kee balleessisidha namni kun hin dogoggora kan immoo bultii namaa kennu hiree rabbiidha hiree bareedaas hiree badaas isan namaa kennaa laalte yaalte amma immoo maaltu calchechaate akka nama ilmoon jalaa badeeyyuu ta'an jirtu bar zimmattee teessallee shaka yoomit sodaattee sodaatiin onnee horadhu namni jaarsa dhabee ilmoollee dhabee akkama ta'a laa wallah leesh hindee daa'ima jaartiin hajjii hin agartu atime jaartuma hajjii haarawaa kana hin agartu akkashiin isa gootu ishiin siirii qabdi ishiin akkasi siiriin qabdu jajjabina qabdi kormittiidha bakka onnee xiqqoo akkashii kana horachuu yaalatiin kun eenyu gadi ganaa abdiidhaan si jalan galaa manuma kee taa'aa gaaddiseefaa wajjin maaliif teessa mana keessoo jaartiin hajjii achi harakaata sitti gootu akkam onnee kamiin mana sana teessan hin taa'u akkas ajjeese mana kiyyas dhabe ilmoo kiyyas dhabe waa hundas dhabe osoo ana gaaza bitee itti rafarrafee gubee isaanillee gubee ofillee guba maaliif ammallee raahaa qabaa hin jiru ilmoo kiyya argaa hin jiru maal ati jiraattee maal faayidaa mee obboleetti kiyya ani dhugaa aaree dubbadha ijoolleen as jala deemtanii ammallee wixwix jettaniin dhabamtanii dura hubadha haati kamuu kun shaaraarra teessee kakadhattuuf ilmoo ishiiti atiin kun immoo maal dhabdee humna qabda fayyaa qabda afiyaa rabbiin sii kenne ilmoo kee fudhu biyya kana immoo kan namatti tolu adaanaan bakki bultii keewwattee ilmoo kee bultii keewwattee dalagattu jira feetu deddeebisaa dalagattu jira feetu waraqaa kunoo UN kana qay masqalii baafattee ilmoo kee cholfattee dalagatu dandeessa ateenyu gadi cabaa moo qurcuu moo maali immoo warriin mucayyoo kana isin bira jirtu akka ta'e taati ilmoo ishiitiin wal agarsiisaa yoon taane waraqaa irraa biinxisiisaati mucattiin nagaadhaan haa jiraattu sila ishii waa takka hin beektuuti aga yoomii namatti immoo xigganyaa taatee jiraattaa hojjedhu ofii keetii akkuma dubartii kamii jiraadhu jireenya mataa kee waa'uma hajjii kana mataa kee keessaa baafadhu siin jechuu barbaada namtichi nama deebi'u miti di keessan du'aayii godhaa fi narrabsiinaani mucaan kun abaarsa qabaa yookiin immoo waan tokko malee nama nagaa yaani sammuun nagaa natti hin fakkaatu jaartiin isaa immoo wuxxisiiftee waraqaa deemiti ilaalami jetteeni yaani HIV mirmara baay'ee namatti tola kuni bakka dubartii jechuun akkasii bakka inni jiru boolla meeqa qoffortee baaftee guddaa galatoomii dimee kana siifa dabalu ammallee kan amma jiraattetti siifa dabalu jechuun barbaada obboleetti kiyya jaartii hajjii haarawaa jechuudha maaliif hunda isaanii likkii galchite haga abdiillee mana hari'utti abdiinillee maaliif mana isaatiif baa maali mana kireeffatteen jiraattu ati maaltu beera jidduu si oofee olii gadi bishaan gadi sitti naqxee kabajaa niitii si hin qabne ammallee immoo deemtee ganaa ganda namaa maaf galtayaa abdii atillee badii hin qabda asirratti aniin kun hunda keessan isin gorsee isinitti mee namni maaliif hin gorsine isinii maal waliin gorsine jedhanii ijoolleen na gaafatu isin gorsine isinitti himne yoo isinitti mana isin dhageessanii isin gannaqxu rabbiin nama hundaafuu jireenya isaa sirreessuuf jechuu barbaada hajjiillee rabbi haa qajeelchu rabbiin nama jallate haa qajeelchu suma du'aayii godhaa fi hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ani hunda caala garuu kan na aarses kan keessi kiyya sitti baay'ee mufatanii caaltuudha haati ilmoon jalaa badde akkanuma teessee of gattee laa wallaahi maali boosse deem addumaan hin kutan akka maraattutti akkuma isiniin jedhe mana sana guba maal abbaa isaaniitiif isaanii kan ishiin xaartetti abbaan fedhe dhufee utaala mana sana kibriitiin caartu daa'ima kiyya fideettee namtichuma akkana ciniintee gurra isaan qabdu kunoo namatti malaaxaa isaa keessatumaa ooltiti
Ay anna aarsite caaltuun dhugaa caaltuun hin jaaladhaan hin kabaja. Mucayyoo naannoo kiyyaatiin nuti gandi keenya tokko ani garuu akkatti ishiin eeyne rabbiin ishiillee gaa asirreessuun ani hin beeku dhiifama naaf godhi garuu caaltuu maaliifuu si bilbila keessanarraan kaastu nurraallee fagaatte rabbi si gargaaru yaa obboleetti kiyya waan si gargaaru yoo jiraate immoo viidiyoo kiyya kana yoo laalte na dhuftee na dubbisuu dandeessaa. Na hordoftotaaf kabajamtoota kiyya isin hundi keessanillee galatooma jiraadhaa yaada keessan koomantiin na barreessaa isin jedha.